Sabru, Barotumsa, Oromo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi Nageessifna kan oduu sin dhageessu alleellisaa sabaati lola Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti adeemaa jiruun naannoo lafa alfashaagaa jedhamu loltoonni Suudaaniin qabamuu Aljaziiraan gabaaseeti jira dabalata dukkana bayaan abduutti lakkatiin gaditti simbiraan gaa nama taa'iin dadhabde waan ta'e isaa dhufaa akkuma ja'ame san xummaan abbaa irree sirni aangoo isaa boortaan dheereffachaa jiru barana fitinaan ajaa'ibaa tan isa ciisicha dhoorkitu guyyaarraa guyyatti dhagayamaatii jira kaabaa fi kibbaan qocala Aljaziiraan oduu daqiiqaa muraasa dura ganama kana tamsaasen naannoo lafa qonnaa maqaadhaan alfashaaqaa jedhamu 250 square kilomeetirii tan daangaa Itoophiyaa fi Sudaan jidduutti argamu to'annoo humna waraana mootummaa Sudaan jalatti akka oole Aljaziiraan gabaaseeti jira. Lafti tun tanaan dura to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala kan turee fi qonnaan bultoota Itoophiyaatiin qotamaa kan ture hoggaa ta'u ammaan duras raayyaa ittisa biyyaa guyyoota muraasaan dura bakkicharraa kaafamuun isaatiin wal qabatee to'annoo humnoota waraana mootummaa Sudaan jalatti ooleeti jira. Ajajaan humna waraana Sudaan bakkicha to'atee yaada Aljaziiraaf kanneen ammaan booda waraanni Itoophiyaa bakka kana akka to'atu hin hayyamnus jeeti jira. Lafa qonnaa kana irratti biyyoonni lameen kun yeroo baay'eedhaaf osoo waliif hin galin kan turan hoggaa ta'u yeroo dheeraadhaaf qonnaan bultoota gama biyyoota lamaanii jiran hidhattoota mootummaa kanaatiin miidhaan nurra gahaa jira jechuun himachaati turan. Dhimma kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa hanga ammaatti ibsinni kanne tokkolleen hin jiru. Lolli naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru akka biyyi jeetti paarlamaanaatti himetti namni nagaa hin ajjeefamne ja'a. Jiraattonni naannoo sanii eeganii torkiin gallakkifameen namoonni nagaa jumulaan dhumuu gabaasaniiti jiru. Dabalata dukkana bayaan abduu jalii lakkasiin gadi simbiraan ga'a. Lola naannoo Tigraay keessatti gaggeeffameen namoonni nagaa akka hin ajjeefamin hima mootummaan federaalaa. Haa ta'u malee jiraattonni kan himan ammoo faallaa kanaati. Mucaan warra malee hafee intala koomaa keessa jirti jaartiin ajjeefamte neenjaanis taateewwan miidhaa haakimaa fi jiraattonni balaa haleellaa waraanaa federaalaa magaalaa Maqalee irratti taasiseen irraa hafan waan himanidha. Ragaa baatonni kanneenis taateewwan magaalaa guddoo Tigraay Maqalee kan lafa jireenya mootummaa gara 500 taatee himan. Kunis waan ministeerri muummee Abiyyi haleellaa san ilaalchisuun himeen faallaadha. Muummeen ministeeraa opereeshinii waraanni federaalaa Sadaasaa 28 TPLF seeratti dhiyeessuuf kaabaa biyyattii magaalaa Maqaleetti fudhateen namni nagayaa tokkolleen akka hin ajjeefamin paarlaamaatti himan. Waldhabdeen waggoota lamaaniif TPLF fi akkasuma mootummaa federaalaa jidduu ture hordofuun ministeerri muummee Abiyyi erga humnootiin Tigraay buufata waraana federaalaa naannoo Tigraay keessatti haleellaan gaggeeffameetii jira jechuudhaan himatanii booda tarkaanfiin akka fudhatamu Sadaasaa 4 bara 2020 ajajan. Irra caalaan wayitaa opereeshiniin gaggeeffametti maloonni kominikeeshinii hin turre amma tajaajilli bilbilaa harkatti waan deebi'eef BBC'n afaan Oromoo jiraattota dubbiseeti jira. Nageenya isaaniif jecha maqaa isaaniis hin himne jecha BBC'n namootan dubbise kanarraa yeroo mirkaneeffatu. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatee keessatti lolli hammaatee itti fufuun halkan edaa gandi habaabiloo ja'amu ibiddaan gubachuun dhagameeti jira. Dabalata dukkana akkasiin gaditti simbiraan geenya. Kaaba Oromiyaa kutaa Walloo aanaa baatee gandi habaabiloo ja'amu humna addaa naannoo Anfaarii fi fixaaleeyyii Amaaraan sochiin babal'ifannaa lafaa gaggeessaniin gandi guutumattuu barbadooftee jirti. Lolli meeshaa gurguddaan deeggarame Oromoo Walloo irratti itti fufuudhaan guyyaa 7 lakkoofsiseeti jira. Uummanni keenya qonnaan bulaa meeshaa ofiin ittisuu malee meeshaa mootummaa naannoo tokko duraan dhaabbatu hin qabu ta'us lafa ifirraa gara itti dhiyeessu waan hin jirreef wareegamaa jira. Mootummaan
naannoo Amaaraa federaalaa callisuun isaanii immoo lola kana keessa harka qabaachuu agarsiisa jechuun jiraattonni komachaati jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa ummata Oromoo Walloo kana saba naannoo kana keessa jiraatu kamiyyittuu nagaa fi tasgabbii isaa eegee hin beeku. Misoomaa fi diinagdee isaa fi deeggarsaa fi tumsa kamuu godhu takkaa hin agarre. Ummanni keenya humna shiftoota Anfaariin ajjeefamuu, manni jalaa gubamuu, qabeenyi isaa saamamaa jira. Lolli kun lola Oromoo Walloo naannoo sanii buqqisuu fi balleessuu waan ta'eef ummanni Oromoo, hayyoonni Oromoo, abboottiin amantii fi jaarsoliin biyyaa marti ummata Oromoo Walloof sagalee akka nuuf taatan jechuudhaan jiraattonni OIB'n dubbise dhaammataniiti jiru. Shamarreen Oromoo Taaddaluu Yohaanis yakka tokkoon malee mana hidhaa keessatti waggaa 2 dararamaa jiraachuu fi dhiibbaa dhiigaan dhukkubsachaa akka jirtu namni qaamaan dhagee dubbise ifa godheeti jira. Dabalata kana akkasiin gaditti simbiraan geenya. Shamarreen Taaddaluu Yohaanis yakka tokkoon malee humnoota maafiyaa Pippiin ittiin qabamtee erga hidhamtee waggaa 2 ta'uutti jira. Shamarreen kun bara 2019 magaalaa Burraayyuu keessaa qabamtee hidhamtee amma bara 2021 seenutti jirra. Waggaa tokko dura Finfinnee Makalaawwii keessatti baatiilee hedduuf dararamoo turte. Achi booda gara Qaallittiitti dabarfamtee yeroo ammaa mana hidhaa Qaallittii keessatti hiraarfamaa jirti. Namni deemee gaafate beeku tokkolleen hin jiru. Rakkina haalaan ulfaataa keessa jirti. Namni huccuu fi wantoota jireenya namaa tokkoof barbaachisan geessee fi beekus tokkolleen hin jiru ture. Waggaa tokkoo fi baatiilee 6 ol dararama mana hidhaa fi gargaarsa namaa tokkollee dhabuutiin rakkoo akkaan hammaataa dabarsite. Ammallee namni waan ishee quba qabuyyuu hin jiru. Guutumattuu dagatamteeti jirti. Erga isheen hidhamtee harmeen ishee du'aan boqonnaa deemteellee sirna awwaalcha ishee irratti argamuu hin dandeenye. Abbaan ishees erga du'aan boqotee tureera. Shamarreen kun abbaa fi haadha dhabdee jirti. Obboleeyyan ishee ammoo fageenya kiiloomeetira 700 irraa deemanii ishee ilaaluuf humna hin qaban. Guyyaa har'aa muddee 20 bara 2020 humni tokko achi jiraachuu ishee dhaga'ee dubbisuun haala isheen keessa turtee fi keessa jirtu gaafatee ture. Namni kun haala itti ishee jirtuu fi qorqalbii ishee dubbisuun isheenis akkas jettee himatte. Ani yeroo ammaa gadda 5 keessaan jira jettee haala keessa jirtu himatte. Taaddaluun tokko yakka malee garee maafiyaan mana hidhaa keessatti waggoota 2 dararamaatiin jira. Lamaffaa harmeen kiyya du'aan boqottee sirna awwaalcha ishee irratti illee akkaan hin argamne roorrootu na hidheetti na uggure na dhoorke gadda keessatti of keessattiin boohaa jiraadha. Sadaffaa obboleeyyan kiyya godina Qeellem Wallaggaa aanaa Afilloo magaalaa Mugii keessatti argaman sababa kiyyatti humna addaa poolisii Oromiyaa fi riiphiin dararamutti jiru. Anaas as Qaallittitti na dararanii jiru. Obboleettiin keessan fidaa isheen shaneedha jedhanii Mugii keessatti obboloota koo dararu. Afuraffaa dararaa fi reebicha mana hidhaa kana keessatti waggoota 2 kana keessatti narra gaheen dhukkubaa dhiibbaa dhiigaatiin baay'ee rakkachaa jira. Shanaffaa waggoota 2 darban keessatti nama dhufee haala keessa jiru na gaafatu, hamilee na jabeessuu fi yaadaan illee na deeggaru dhabuun qorqalbii na miidheeti jira jetti Taaddaluun. Guyyaa kaleessaa hooggantoota adda bilisummaa Oromootii fi gulaalessitoota ABO hidhuun gabaasaati turre. Sanirra dhaabbachuun adda bilisummaa Oromoodhaa ibsa baaseeti jira. Ibsa adda bilisummaa Oromoo baase Bayaan Abduu Jaliil akkasiin gaditti simbiraan ga'a. Mootummaan garee dhaaba badhaadhinaa qondaaltotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo qaama tikaan ukkaamsuun hidheetii jira. Ibsa adda bilisummaa Oromoo muddee 20 bara 2020 baaseen akka armaan gadii kanatti simbiraan geenya. Humni dhaaba siyaasaa badhaadhinaa aangoo of harkaa qabu hokkara biyyattii keessatti dhaleessuun nagaa waaraa dhorkachuun yeroodhaa yerootti itti fufuun lammiilee haalaan yaaddeessaa keessa galcheeti jira. Waggoota 2 walakkaa darban kana keessatti Dr. Abiyyiin kan durfamu paartiin badhaadhinaa kan aangoo of harkaa qabu qondaaltota miseensotaa fi deeggartoota dhaabbilee mormitoota hidhaa ajjechaa fi akkasuma hiraarsaa fi hojii idilee isaanii akka isaan hin hojjenne dhorkataa tureeti jira. Keessattuu qondaaltota miseensota adda bilisummaa Oromoo 10,000 ol ta'an
bakka isaan itti hidhaman kan beeknuu fi gariin ammoo bakka isaan itti hidhaman kan hin beekne hidhatti ugguru hojii ijaarsaa sirna dimokiraasiidha danqaa ta'uu kan hunduu hubatudha. Yeroo ammaa kana hawaasni addunyaa fi lammiileen Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa akka gallakkifamanii fi mariin biyyoolessaa utubamee nagaan waaraan akka dhalatu dhiibbaa godhuun gaafataatii jiran. Kanatti gareen aangoo of harkaa qabu hidhaa cimsaa tarsiimoo humnaa qawween ukkaamsanii bulchuu filannoo godhatee itti fufaa jiraachuun hubanna. Ibsi kun akkana jedha. Akkuma baraman armaan dura miseensota keenya irraa gahaa ture guyyaa muddee 20 bara 2020 qaamni tikaa mootummaa aangoo of harkaa qabu qondaaltota hojii jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo fi gaazexeessota arraata dhaabbichaa kan tahan 10 ukkaamsee mana hidhaatti darbateeti jira. Noonni tikaa garee badhaadhinaa kun ganamaan manneen jireenya isaanii humnaan seenuun mana sakata'uudhaan qabeenya dhuunfaa isaanii dokumantiilee garagaraa akkasuma qabeenya elektirooniksii adda addaa kompiitaraa fi bilbila harkaa fudhataniiti jiran. Miseensotaa fi qondaaltota adda bilisummaa Oromoo gaazexeessota arraata dhaabichaa ABO dabalatee tokkoffaan Muhammad Raggaasaa Firaa'ol Jaallataa miseensa gumii sabaa fi dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an inni lammaffaa murataa sabaa Malkaamuu Danuu miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an inni sadaffaa ayyaantuu bulchaa ABO irraa isinis gaazexeessituu ABO tan taate afuraffaanis ibsaa gaaddisaa ABO gaazexeessaa ABO kan ta'e shanaffaanis Dr. Gadaa Oljiraa itti gaafatamaa waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo jaaffaan yeroo isaan hayyuu qindeessaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee torbaffaan tumsaa yookiin Asaffaa Fiqaaduu qondaalaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo saddeettaffaan gurmuu ayyaanaa ballee adda bilisummaa Oromoo saglaffaan gaazexeessaa kuusaa qindeessaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo koonyaa mandii qonnaffaan Liidiyaa Alii miseensa jaarmiyaa dubartootaa kan ta'an bakka hin beekamnetti fudhatamaniiti jiran. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan rakkoo nageenyaan dhidhimaa keessaa hin baane keessa seentee argamti. Nageenya dhabuu naannoo Oromiyaa lola kaabaa biyyattii Tigraay keessatti deemaa jiruu fi rakkina tajaajila namoomaa Human Rights Crisis mudatee jiru hokkara mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti deemaa jiru rakkoo nageenyaa uummattoota kibbaa gidduu deemaa jiru gaafii daangaa biyya Sudaanii fi Itoophiyaa jidduutti deemaa jiruun biyyattiin rakkoo nageenyaa fi diigamuu cimaa keessa galchuutu argamaa jira. Rakkoolee biyyoota ollaa fi rakkoo nagaa keessatti biyya kana keessa jiru hamaa ta'ee jirutti paartiin aangoo of harkaa qabu filannoo biyyoolessaa bara 2021 deemsisa jee labsaatii jira. Kun ammoo fakkeessuun malee haala hamaa akkanaa keessatti filannoo gaggeessuun kan yaadamu miti. Akka hubannoof ta'uuf malli lammiilee biyyattii irraa ka'aa jiranitti paartiin aangoo qabatee biyya bulchaa jiru kun jaarmiyaalee mormitoota filannoo keessaa baasee ofii filachuu qofaaf akka qophaa'aa jiru ibsa. Kun ammoo ifatti qaama aangoo afaan qawween nama bulchutti akka geessu ifaadha. Uummanni Itoophiyaa waggoota 50 dabraniifis kan ittiin bulchaa turan humna qawween sodaachisamaa ta'uu kanuma beekamudha. Paartiin biyya bulchaa jirus carraa nagaa waaraa dhabuun biyyattiin dhimma ba'uun sirna biyya tokko afaan tokkichaan kan jedhu tarsiimoo akeekaa siyaasaa isaa dhugoomsuuf raawwataa jiraachuu mul'isa. Kun ammoo biyya sabadaneessa taate kanaaf nagaa fi tasgabbii lammiilee jidduu jiraachuu maluuf yaaddoo fi danqaa guddaadha. Adda bilisummaa Oromoon hawaasa addunyaa fi lammiilee Itoophiyaa adeemsi paartii badhaadhinaa kun gara dhidhimsa siyaasaa keessaa bu'uu hin dandamannetti akka geessaa jiru jala murree akka hubachiisu feena. Maayyii irrattis paartiin aangoo of harkaa qabu kun hidhamtoota humnoota siyaasaa kanaan dura hidhatti darbataman hunda akka haal duree tokkoon gadhiisuu cimsinee gaafanna. Hawaasni addunyaa keessattuu waahiloonni mootummichaa ta'an mootummaa Awurooppaa gamtaa Afrikaa fi humnoonni falmitoota mirga dhala namaa hunduu dhiibbaa gochuudhaan akka hiikaman taasisan ABO cimsee gaafata. Sablammiin Itoophiyaa hundaaf addatti ilmaan Oromoo fi akkasuma lammiileen Oromiyaa ammoo gocha kana tokkummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan akka hidhamtoonni siyaasaa hiikaman falmatan dhaamsa hunduu nagaa waaraa argamsiisuufis ta'ee marii nagaa waloo dhaleessuuf gahee isaa akka bahatu dhaammanna. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo muddee 20 bara 2020 Finfinnee. Oduu biyya alaa keessaa
United Kingdomitti gosti vaayirasii koronaa to'annoon ala ta'ee fi saffisaan daddarbuu mul'achuu isaatiin Awurooppaan imala dhorkuu gabaafteeti jirti. Dabalatu kana Maamud Abdusalaam akkasiin gadi simbiraan ga'a. Biyyoonni Awurooppaa gosa Covid haaraa United Kingdomitti argameef jecha imala dhorkan. United Kingdomitti gosti vaayirasii koronaa to'annoon ala ta'ee fi saffisaan daddarbuu mul'achuu isaatiin biyyoonni Awurooppaa dhorkaa imala kaanii jiran. Ayirlaand, Jarman, Faransi, Taayilaanii fi Neezerlaand akkasumas Beeljiyeem balalii gara Yukireenitti taasifamu adda kutanii jiran. Tarkaanfiiwwan kanneen garaagarummaa kan qabanii fi jalqabarraa yeroo muraasaaf kan turan ta'anis gama Faransaayeen imala bishaanirraa taasifamus ni dabalataa jiran. Walga'iin Awurooppaa wiixata ganama fi Ameerikaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hidhaa irraa hiikamanii rakkoon jiru karaa nagaatiin akka mari'ataniif irra deddeebiin gaafataati tureeti jira. Oduu biraatti yoo ceenu walgahii koree gidduu paartii biltsiginnaa irratti bakka bu'oonni biltsiginnaa Amaaraa fi Oromiyaa falmii guddaa fi obsaa fixachiisaa akka adeemsaa turan Finfinneen tarsebtii gabaaseeti jira. Akka Finfinneen tarsebtii ibsetti walgahii koree gidduu galeessaa paartii badhaadhinaa kamisa darbe ta'een miseensonni koree gidduu galeessaa biltsiginnaa Amaaraa pirezidaantii naannoo Amaaraa Aganyaw Tashagar Ministeera Daldalaa Malaakuu Allabal itti gaafatamaa waajjira biltsiginnaa Amaaraa Abrahaam Alanyim dhimma dadhabina bulchiinsaa Finfinnee dabalatee Oromiyaa fi Beneshaangul Gumuz irratti wal harkaa fuudhanii erga dubbatanii booda barbaachisaa taanaan biltsiginnaa keessaa ni baana jechuun muummicha ministeeraa kan biltsiginnaa hundeesse funyoo eda'amuutiin walitti hidhee rifachiisuu isaanii gabaaseeti jira. Biltsiginnaan Amaaraa walgahii koree gidduu galeessaa kana irratti bulchiinsaa biltsiginnaa Oromiyaa kan rifachiisee fi doorsaa fi dhaadannoo guddaan sa'aatii dheeraa fudhatee haasa'aa turu kan eeree Finfinnee intarsepti humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa akka Beneshaangul Gumuz keessaa seensisu dhaadannoo wajjin dubbachuu miseensota biltsiginnaa Amaaraas himeeti jira. Walgahii kana irratti kan jedhee Finfinnee intarsepti biltsiginnaan Oromiyaa yeroo dubbatan warri Amaaraa dhageeffachuu diduun diddaa fi wal dhibdee koree hojii raawwachiiftuu paartichaa keessa yeroo darbee ture gara koree gidduuttis bal'isu isaa hime. Ta'us biltsiginnaan Oromiyaa yeroo isin walqaayit fudhannaa jettan nuti dhimma Finfinnee Asoosaa Dirree Dawaa fi Raayyaa sochoosuu dadhabneetii miti biyyi haatas gabbooytuu jenneeti malee jechuu isaanii maddi kiyya naaf hime jechuun Finfinnee intarsepti kun gabaaseetii jira. Walgahii kanaan biltsiginnaan Affaarii fi Somaalees warra Amaaraa walgahicha irratti qeequu yoo himu paartiin biltsiginnaa gaafii eenyummaa daangaa seeraa qofaan fura jedheetii jira jedhe. Gaafii lafaa kan biltsiginnaa keessatti ajandaa mormii fi wal dura dhaabbannaa ta'e hamma arrabaa fi wal dorsutti seene kun gama biltsiginnaa Amaaraa irraa gaafiin walqaayit Raayyaa fi Mattakkal kenna jedhu dhiyaataa tureetii jira. Paartiin muummicha ministeeraa Ekiraa gootota Oromoo irra dhaabbatee aangoo muummee ministeerummaa argate hundaa'e biltsiginnaan daandii eda'amuutiin galma badhaadhinnaa ga'uuf dhaadatus uumamuun isaa duumessa nagayaa Itoophiyaa barootaaf qabdu haquun waldhabbii saboota gidduutti heddummeessuu fi torbaanota darban keessa ammoo walunkurri biltsiginnaa ala bahuun miidiyaa hawaasummaa irratti dhoksaa isaanii ifa baasuun wal dorsaa fi wal qeeqaa turuu isaanii ibseetii jira. Falaasamni eda'amuu uummata eenyummaa sabaa Falaasamni eda'amuu uummata eenyummaa sabummaa garaagaraa qabu walitti makuun eenyummaa haaraa Abisiiniyaa uumuuf abjootaa ture osoo hin milkaa'in hooggantoota dhaabichaa jidduutti wal unkurri jabaateeti jira. Dubbiin daangaa fi lafaa finxaaleyyii Amaaraatiin tarkaanfachiifamaa jiru kun kana caalaa balaa biraaf biyya saaxiluu akka danda'utu dubbatamaati jira. Mootummaa fi miidiyaaleen afaan mootummaa ta'an hundi duula garee TPLF dhabamsiisuu qofa irratti xiyyeeffachuun halkanii guyyaa ololaa afuufaa kan jiran yommuu ta'u utubaan nageenya Itoophiyaa kan qottoon itti baay'atte jigiinsaaf daaqee akka jiru arguu dadhabuu isaanis caqasamaati jira. Oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatee keessatti lolli humna addaa naannoo Affaaraa fi uummata Oromoo Walloo jidduutti adeemsifamaa ture guyyaa har'aa guyyaa jaaffaa isaa qabachuun lubbuu namaa fi qabeenyas barbadeessaa jiraachuu Oromoonni lola kanaan miidhamaa jiran BBS'tti himaniitii jiru. Lola kanaan qabeenyii fi manneen uummataa barbadaa'eetis jira. Amma nuti oduu kana qindeeffannutti lolli itti fufee kan jiru yoo ta'u naannawa Qallaa Odaa jedhamutti manneen uummataa ibiddaan barbadaa'atii jiru. Bal'inna Munawwar Ahmadtu qindeeffate.
Uummanni Oromoo Walloo baroota hedduuf humnoota naannoo Amaaraa fi naannoo Affaariin lolli irratti banamaa kan ture yeroo ta'u qabeenyaa fi lubbuuwwan gootota meeqaa lola kanneen irratti dhabaa turuun ni beekama. Lola yeroo garagaraatti daangaa cahamee uummata Walloo irratti banamaa ture mootummaa federaalas ta'ee kan naannicha bulchuu callisee daawwachaa akka turee fi akka jiru komiin uummata naannicharraa dhagahamaa ture jira. Walloo aanaa baatee keessatti lolli guyyoota 6 humnoota addaa naannoo Affaariin hawaasa irratti banamee akka jiru jiraata naannichaa tokko BBS itti hime. Lolli humnoota addaa naannoo Affaariin qotee bultoota Walloo irratti baname kun guyyaa 6ffaa kan lakkoofse yeroo ta'u weerartoonni Affaarii daangaa dabruun gandoota hedduu keessa hawaasa baqachiisuun mana barumsaa dabaltee manneen 200 ol gubaa jiraachuu jiraata naannichaa tokko BBS itti hime. Akka namni kun jootti lola guyyaa 6 deemaa jiru kanaan lubbuun namoota baay'ee dabartee jirti kanneen madaa'anii fi du'an haala hamaa kana keessatti adda baasuun rakkisaa ta'ee jira jedhama. Humnoonni addaa naannoo Affaar daangaa caanii naannoo Koollaa, Burqaa, Muddii Algee fi Qallaa Odaa weeraranii jiru. Guyyaa har'aa Qallaa Odaa keessatti manneen jiraatota baay'ee ibiddatti kaa'anii yeroo ammaa ibiddirraa bilbilaa jiraachuullee dubbata. Humni addaa naannoo Amaaraa kanneen dhiyeenya kana maqaa nageenya kabachiisuutiin daangarra qubatan humnoota Affaariin haleelamee kanneen lubbuun dabranis hedduu ta'uu dubbata. Humnoonni naannoo Affaarii meeshaalee gurguddaa fayyadamaa waan jiraniif humna qotee bultoonni dura dhaabbatanii ofirraa deebisuu danda'anii miti. Raayyaan ittisa biyyaa barootaaf naannoo Burqaa qubatee ture sababa lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture wal qabatee humnoota TPLF waraanuuf waan deemaniif humnoonni naannoo Amaaraa bakkicha qubatee somaa ittisuu hin dandeenye ja'a. Bulchitoonni aanaa baatee bulchaa jiran lola humnoota naannoo Affaariin uummata irratti baname kana dhaabsisuuf yaalanis humna isaanii ol tahee jira ja'a. Yeroo ammaa aanaa baatee bakkoota akka Burqaa, Muddii Algee fi Qallaa Odaa keessatti uummanni Oromoo Walloo qe'eef qabeenya isaaniirraa baqachaa jiraachuu fi manneen fi qabeenyi isaanii humnoota naannoo Affaariin barbadaa'aa jiraachuullee dubbata namni kun. Lolli kun eegalame har'aan guyyaan 6 lolli kan deemaa jiru humna addaa Affaariitti uummata keenya qotee bultoota qulqulluu irratti geggeessaa jira. Namoota hedduus rukutanii jiranii mana simoon karaa mana 200 ol ta'u manneen barnootaa dabalatee barbadeessanii ibiddaanii amma simoon Qallaa Odaa bakkee jedhamu gubaa jiran jecha mana qotee bultoota humna addaa Affaariiti jechaadha. Abbaan uummata akka malee rasaasaan rukutaa jiru. Amma namni rukutameeru hin beekamu jecha hangisaa kan edda galgala sa'aatii 2 irratti rukutamee jechaadha. Mana qotee bultootaas barbadeesse jecha amma immoo ganama kana Qallaa Odaa bakkee jedhamu gubaa jecha ammuma bobahaa jira jecha bakka sun. Poolisiin naannoo Amaaraadhaa kan humna kabachiisnaa jedhanii walii achi karaatti imalanii turan jechaadha kan nagaa buusna jedhanii achi deemanii turan jiranii isaan san keessaa kan rukutamee ajjeesame jira jechaadha. Uummati keenya baqachaa jira amma jecha uummanni wanni Koollaa akkababii Burqaan jiraatu fi Qallaa Odaa ka jedhamu ka jiraatu Muddii Algee ka jedhamu jira sun buqqa'ee jira jechaadha. Amma namumti irraa qolachuu jiru hin jiru jechaadha. Amma Affaariin akka fedhe keessa socho'eefaa ibiddaan gubaa jira jechaadha. Jiraatan Walloo irraa dubbifne kun dhaamsa isaatiin lolli yeroo ammaa nurratti deemaa jiru kun duula lafa saamuu qofa osoo hin taane duula eenyummaa fi maqaa lafaa dhabamsiisuti. Kanaaf uummanni Oromoo keessaa fi alaa duula hamaa nurratti gaggeeffamaa jiru kana akka ofirraa qolannuuf gara dandeessaniin nu cinaa dhaabbadhaa jechuun dhaammatee jira. Duulli daangaa Oromiyaa saamuu finxaaleyyii Amaaraatiin karaa godina Shawaa kaabaa Anaadarraa fi kaabaa Oromiyaa Walloo keessatti haala kanaan dura beekamu caalaa itti fufee adeemsifamaati jira. Hidhaa fi achi buuteen dhabamsiisuunis godinoota Oromiyaa akka Shawaa Lixaa, Arsii, Harargee Lixaa Oromiyaa keessattis adeemsifamaati jira. Haala Oromiyaa guyyaa lamaan kana keessa turtee gabaasaan keenya Oromiyaa irraa haala itti aanuun nuuf dhiyeessa. Durarratti daangaan Amaaraa fi Oromiyaadhaa gidduutti bakkoota adda addaatti saamichaa fi weerarri daangaadhaa eegaleeti kan jiru. Kana egaa yeroon jennu amma kunoo keessattuu naannawa darraatti uummanni Oromoodhaa Liju Haayilii uummata naannoo Amaaraatiin butamanii gara naannoo Amaaraatti geeffamaa akka jiru akkasumas gara Wallootiinis daangaan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa gidduu jiru weeraramaati kan jiru. Keessattuu ammoo uummanni PP'n uummata Oromootii fi uummata daangaa naannoo Oromiyaadhaa daangeessan wal faallaa godhanii ilaalcha walitti buusanii umrii dheereeffachuudhaaf akkasumas uummata waliin dhaawanii filannoo sobaanii gaggeessan isaan kan hojiirra oolfachuudhaaf kan carraaqaa jiraachuu ta'uu isaaniiti ifatti wanti beekamuu qabu.
kana lammaffaan hidhaadhaa fi ajjeechaan uummata Oromoodhaa irratti Oromiyaa keessatti deemaa jiru bifa hammaataa ta'een dhufeeti kan jiru jechuudha. Akkasuma Gullisoo, Gimbii, Dambidolloo, Arsii keessa immoo Shaashamannee, Ajjee, Gadabasaasaadhaa fi kana keessatti maqaa ABO shanee jiruun uffata reenjarii waraanaa itti kaa'uudhaan akka uummata gidirsaa jiranidha jechuudha. Hanga ammatti odeeffannoo nuti qabnu Amboo keessattis bifuma saniin keessattuu maatiiwwan qabsaa'otaa maatiiwwan sabboontotaa hidhuudhaa fi gidirsuu sabboontota hidhanii akkasuma qabsaa'ota ammaas hidhanii haanis ajjeesanii Amboo guututti namoota jajjabaataan keessaa hidhanii jiraachuu qeerroon garasii bilbilaan ani dubbisu tokko na dubbiseeti kan ture. Odeeffannoon kun kaleessa dheengaddaa as namootatti jabaachaa kan jiru jechuudha. Harargee keessattis akkasuma qeerroon Oromoodhaa kan gara baha Oromiyaadhaa jiru guututti godaansaaf saaxilamaati kan jiranii. Keessattuu akkaataa itti jiraatan jireenya dhabuudhaan warri kaan manhidhaa jiru kan du'e malee kanaafis gara ummata naannoo Soomaliidhaa fi Soomalilaanditti godaanaati kan jiru. Kanarraa immoo hawaasni Oromoodhaa yaaddoo guddaa akka qabu. Siyasaa birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Batar Abdii, Caalii Shonee.